Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin mootummaan naannoo Oromiyaa garee finciltoota cimdoo jedhee of gurmeesse kan wayyaanee faannoo shaabiyaa fi waboon keessa jiran haleellaa waloon irratti bananii jechuun himateen bal'inaan dhageessu. Oduu keenya itti aanuun jiraattonni naannoo giddu galeessa Itoophiyaa dhibee saree maraatuu babal'achuu hordofee akka saree isaanii ajjeesan dirqisiifamanii jiru jedhameem gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun manni maree mirga namoomaa Itoophiyaa rakkoon uummata zayyisee irra gahaa jiru hatattamaan akka dhaabatu gaafateera. Dhiyeenya kanas namootni 10 ol ajjeefamuu ifoomseen bal'inaan dhageessu. Oduu keenya xumuraa fi biyya alaatiin Raashiyaan biyyoota hedduu irratti haleellaa banuu fi jedhameen bal'inaan dhageessu. Alaaman isaa namni nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaa irraa qabannee dhufneef nu faana turan affeeraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa gareen finciltootaa cimdoo jedhee of gurmeesse kan wayyaanee faannoo fi shaabiyaan akkasumas waboon keessa jiran haleellaa waloon irratti bananii jechuun himate. Finxaaleyyii faannoo haleellaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwataniin namoota nagaa ajjeesanii jedhame. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Muuruu magaalaa Gamsaa fi gandoota naannoo sanaatti haleellaa waraanaa faannootiin raawwatame jedhameen namoota nagaa lama dabalatee namoonni 11 ajjeefamuu isaanii maddeen fi bulchaan godinichaa dubbataniiru. Waraanni kun loon 100 lakkaa'amanii fi qabeenya biroo saamuu isaanii jiraattonni BBC'tti simaniiru jedhame. Akka gabaasa BBC'tti haleellaan kun kan raawwate wiixata waxabajjii 23 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2018 obboroo sa'aatii 11 irraa eegaleeti jedhame. Nageenya isaaniitiif sodaatanii maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan jiraataan magaalaa Gamsaa tokko akka jedhanitti waraanni kun kan dhufe godina Wallagga Bahaa Kiramuu irraayii jedhaniiru. Jiraataan biraa ammoo haalli ture baay'ee suukaneessaa ture kan jedhan yoo ta'u wiixata galgala sa'aatii 11 irraa eegalee namni osoo hirriiba irraa hin ka'in waraanni faannoo jiraattota ajjeesuu jalqabanii jedhe. Qabeenya guddaas akka saaman namni kun kan dubbate yoo ta'u kan du'an baay'eedha kan madaayanis akkasuma jechuun waan ta'e gaddaan yaadachuun ibsaniiru. Jiraattonni lama akka jedhanitti yeroo waraanni kun gara naannichaa seenutti humnoonni nageenyaa naannichaa yookaan kan mootummaa federaalaa bakka sana hin turre jedhaniiru. Haleellaan kun kan raawwate erga miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sana turan naannichaa ba'anii guyyoota muraasa boodadha jedhame. Jiraattuun tokko akka jettutti raayyaan ittisa biyyaa turan isaan achi keessaa ba'anii turanii jette. Sababa isaas hin beeknu jechuun dubbatteerti. Erga ba'anii guyyaa lama booda waraanni kun nutti seenan haleellaa booda garuu raayyaan ittisa biyyaa gara buufata isaaniitti deebi'aniiru jette. Jiraataan biraa gama isaaniitiin federaalliin jiru milishaan garuu ni ture haa ta'u malee hin dammaqne jedhaniiru. Akka carraa ta'ee dingata dhufee osoo uummatni hirriibaa hin ka'in magaalaa keessaa loon hoolaa re'ee tokko osoo hin dhiisin mana cabsanii fudhatanii ba'anii jedhaniiru. Loon 400 ta'u fudhatamuu kan dubbatan jiraattonni kun suuqonnis dabalataan saamamuu isaanii BBC'tti himaniiru. Jiraattonni biroo ammoo loon hin hafne re'een hin hafne waan isaan hambisan tokkoyyuu hin jiru bakki nuti itti baqannurree hin jiru jechuun dubbataniiru. Ammayyuu haala yaaddeessaa keessa jirraa jedhaniiru. Akka ibsa jiraattotaatti haleellaa kanaan namoonni nagaa fi miseensonni milishaa naannichaa ajjeefamaniiru. Jiraataan tokko namoonni 11 ajjeefamuu fi namoonni 17 madaa'uu isaa dubbateera. Kan ajjeefaman keessaa 2 namoota siivilii yookaan nagaa kan ta'an yoo ta'u warri hafan ammoo miseensota milishaa akka ta'an ibseera. Torban darbee naannoo kanaa fi walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa biroo ilaalchisee yaada isaanii Docho Weletti kan kennan hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waraanni maqaalee adda addaa qaban qindaa'anii fi gamtaa cimdoo tolfatan naannoo sanatti haleellaa deddeebi'anii raawwataniiru jedhaniiru. Hoogganaan kun humna cimdoo jedhamu keessattuu faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii waaman godinoota Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti fedhii isaanii humnaan galmaan ga'uuf hidhatanii socho'aniiru jedhaniiru. Finciltoonni kunneen namoota nagaa irratti haleellaa geessisuu isaaniitiin yakkaniiru. Obbo Haayiluun fedhiin isaanii humnoota nageenya mootummaatiin fashalaa'uu isaas dubbataniiru. Haa ta'u malee himannaa obbo Haayiluu Addunyaa kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo hanga ammaatti deebii homaatu hin laanne jedhame. Oduu keenya itti aanuun jiraattonni naannoo giddu galeessa Itoophiyaa dhibeen saree maraatuu babal'achuu hordofee akka saree isaanii ajjeesan dirqamanii jedhame. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti tamsa'ina dhukkuba saree maraateen daa'imman 3 du'uu fi yoo xinnaate namoonni 80 ta'an sababa kanaan dhibamanii hospitaala seenuu hordofee jiraattonni saroota manaa qaban akka ajjeesaniif dirqamuun isaanii gabaafame. BBC'n akka gabaasetti dhaabbatni hawaasaa caasaa bulchiinsa naannoo waliin hidhata
keessa qaban jiraattonni saroota isaanii akka ajjeesan yoo kana gochuu baatan garuu adabbii maallaqaa cimaa qarshii 50,000 ga'uu fi hidhaan akka eeggatu ajaja dabarsaniiru. Adabbiin kun saroonni sun talaallii ittisaa kan fudhatan yoo ta'an illee kan hammatudha jedhame. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti abbootiin qabeenyaa tokko saroota isaanii fannisuun yookaan reebuun kan ajjeesan yoo ta'u warri kaan ammoo akka ajjeefamaniif dabarsanii kennaniiru jedhame. Kantiibaan magaalichaa obbo Saamu'eel Shiguxee akka jedhanitti tamsa'inni dhukkubichaa daa'ima 3 kan ajjeese yoo ta'u namoota biroo gara 80 ta'an ammoo hospitaala galcheera jedhaniiru. Kana malees saroota magaalittii keessa jiran naannoo 10,000tti tilmaamaman 70 kan ta'an talaallii dhibichaa akka fudhatanis dabalanii ibsaniiru. Hayyoonni fayyaa horii fi falmitoonni mirga bineensotaa gochaa kanaan saroota hedduu ajjeesuu kana balaaleffataniiru. Ogeessi fayyaa horii Dr. Alaazaar Ayyalee BBCf akka himanitti gochaa kanaan gadduu fi guyyoota muraasa keessatti saroonni 400 hanga 450tti tilmaamaman akka ajjeefaman dubbataniiru. Namoonni saroota harkisanii baasuun bifa suukaneessaa ta'een ajjeesaniiru jedhaniiru. Kun amantii fi aadaan yoo ilaalaman gochaa seeraan alaa akkasumas gochaa naamusa hin qabnedha jedhaniiru. Viidiyoowwan abbootiin qabeenyaa saroota isaanii yeroo ajjeefaman gaddanii bu'an agarsiisu hedduun tamsa'us Dr. Alaazaar dubbataniiru. Falmituun mirga bineensotaa Fiiven Mallasoo Finfinneetti iddoo eegumsaa fi hordoffii bineensotaa kan gaggeessitu BBCtti akka himtetti gochi saroota ajjeesuu kun dhaabachuu isaa gabaafamus naannolee tokkotti dhiibbaan abbootii qabeenyaa irratti godhamu ammas itti fufeera jetteerti. Dhaabbanni Fiiven jedhamu tarkaanfii waloo saroota ajjeesuu irraa gara duula talaallii qindoominaan tarsiimawwan to'annoo lakkoofsa sarootaa bifa seera qabeessatti akka jijjiiramu gaafachaa jiru keessaa isa tokkodha. Bulchiinsi magaalichaa gama isaatiin gochi saroota ajjeesuu kun seeraan alaa fi ajaja caasaa bulchiinsaatiin kan hin dabarre ta'uu ibsaniiru. Dabalataanis kantiibaan obbo Saamu'eel Shugutee poolisiin dhimma kana irratti qorannoo akka gaggeessu ajajuun isaa gabaafameera. Gareen mirga bineensotaaf falman akka jedhanitti gochi kun naannolee tokko keessatti eegumsa dhukkuba saree bifa sirnaawaa ta'een to'achuu fi imaammanni bulchiinsa bineensotaa bifa namummaa qabu hanqachuu isaa kan agarsiisu yoo ta'u naannolee sana sagantaaleen talaallii ammas daangeffamaa ta'uu isaa ifoomsaniiru. Oduu keenya itti aanuun manni maree mirga namoomaa Itoophiyaa uummata Zayisee kan kibbaa Itoophiyaa keessa jiran irratti rakkoon nageenyaa hammaachaa jiraachuu ibse. Taatee kun garuu ija miidiyaa jalaa dhokfamee raawwatamuus beekse. Kunis duula nageenya eegsisuu waxabajjii 18 hanga 29 gidduutti aanaa Zayisee keessatti taasifameen yoo xiqqaate namni siivilii 10 ajjeefamuu kan biraa madaa'uu fi sarbamiinsi mirga namootaa babal'inaan raawwatamu gabaaseera. Zayiseen uummata lakkoofsan xiqqaa qe'ee isaanii kaaba lixaa gaarreen Itoophiyaa kibba keessa jiraatanidha. Qe'een isaanii dhiyaan haroo Caamootti kan argamu yoo ta'u naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamoo keessa manni maree mirga namoomaa Itoophiyaa sarbamiinsi mirga namoomaa jiraattota aanaa Zayisee irratti raawwatamaa jiru dhaabachuu qaba jechuun gabaasa gabaabaa Guraandhala darbe keessa haala nageenyaa irratti baaseen boodas gochi kun hammaachaa deemuu beekseera. Dhaabbatichi adoolessa 2 akka ifoomsetti odeeffannoo naannoo irraa walitti qabee akka agarsiisutti lola humnoota nageenyaa mootummaan gandoota akka Mahaazee Agulee, Gaaretaa Eelgoo, Waazeekaa, Dembeelee, Donoloo, Zeencee, Bokkolaa fi Baanoo keessatti raawwatameen namoonni 10 ajjeefamuu fi namoonni 3 miidhaan qaamaa irra ga'uun akkasumas miidhaan saalaan wal qabatu raawwatamuu qabeenyi saamamee barbadaa'u akkasumas hidhaan jumlaa raawwatameera jedhe. Lola kanaan wal qabatee jiraattonni qe'ee isaanii irraa baqachaa kan jiran yoo ta'u kunis haala namooma naannoo sanaa caalatti ulfaataa taasiseera jedhame. Gareen mirga namoomaa kun akka jedhetti gochi ammeenyaa kun komii kanaan dura Guraandhala keessa ibseen lola kanaan wal qabate du'aa fi miidhaan qaamaa barbadaa'uun qabeenya aanaa Zayisee keessatti raawwatamuu fi jiraattonni naannoo miseensonni paartii mormituu Izeemaa ajjeefamuu gabaafameen kan wal qabatudha jedhame. Yeroo sanatti qondaalonni naannichaa fi federaalaa gidduu seenanii gocha kana akka dhaabsan gaafatee ture. Guraandhala 2026 keessa maddeen namoonni jiraattonni naannoo fi miseensi paarlaamaa federaalaa waabeffachuun akka gaafatanitti duula nageenyaa godina Zayisee, Waazeekaa fi Zayisee Danbeel keessatti taasifameen yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeefamanii turuun ni yaadatamaa jedhame. Haa ta'u malee manni maree mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo ammaa sarbamiinsi mirga namootaa naannichatti caalatti hammaachaa jira jedhe. Dhaabbatichi bulchiinsa naannawaa aanaa Arbaa Mincii irraa odeeffannoo argachuuf yaalii godhus gabaasa kana maxxansuun dura deebii argachuu hin dandeenye. Itti fufuunis dhimma kana qorachuu akka itti fufuu fi deebii bulchiinsichaa yoo argate gabaasa biraa akka maxxansu beeksiseera. Manni maree mirga namoomaa Itoophiyaa dirqama heera mootummaa Itoophiyaa fi waliigalteewwan mirga namoomaa idil-addunyaa, labsii mirga namoomaa addunyaa, waliigaltee idil-addunyaa mirga siivilii, siyaasaa fi chaartarii Afrikaa mirga namoomaa saboota waabeffachuun lubbuu fi nageenya lammiilee eeguun dirqama bu'uura mootummaa ta'uu ifoomseera.